خلاص هنا وقف هنا. طيب بديتي ايه سقلبو naannoo tana gala laa ايه naannoo tana gala نانو تن naannoo tana gala نجيسو دنديسا Saamiin danda'e هاي نجيسو كذا انو ابوين جالك ما أبو ديمين سنجي ديم ما لاقو تامتي ديمين سنجي والناس متانا غرقل جتو فنجرت دبيتي تامان كي سابو دبيو دبيتي أما لاقو تو يو يعيقو فنا في الدمالي ما أما بودا كركرك جام بين ديم بربادو جارتي تي تمردتين جرتي أكسي معلومان جي سمعلومان نقبتشا جران برخنا خيسا dubbii mucaa kanaa dubbuma keessaan baane keessaan seenee dubbiin tun immoo alattis natti wal dhaltee jirti jechuudha. Yaa Oromootiyaa wanni kanaa haalaan nama dibdi bas akka godhaniis waan jiru inshaallah isin rabbi haa tolchu. Ani osoo takka irra qabattee jirtuutiin arafeenis waan isa fideen beeku duraan ofirraa ofeetiin jira. Natti deebi'ee jira jechuudha. Kana isinis quba qabaadha. Garuu waan isaa fi dubbii isaaniillee harkaa isaanii jechuudha. Rabbi haa tolchu hundumaa waan godhaniitu hin jirre alakkaan godhuus hin beeku. Fi ufta birootu immoo wal qabadheen jira. Sababa dubbii isaanii dubbiin birootis natti dhalattee deemaa jirti jechuudha. Kanaaf natti dhaadatees waan natti dhaadateef gaafachuuf of biraan jira marraa kaasee. Kasanirraa hafte immoo inni wanni na barbaaduufis hin jiru. waan irraa barbaadu hin jiru kabada jaartisaa barbaadachuun dirqamatti ta'a jechuudha. Nin tolche jeetiin keessa seenee tolchuus dadhabee waan nama dhagaati gaa namni sirreessee yookiin tolchee bira dabra hangammaan tanaa dadhabeetiin biraa deemee jechuudha. Kanaaf amma immoo wanni na barbaadaniif hin jiru. Namni amma isaan inni barbaadu kanuma dhaga'uu didanii akka harkaan godhan sanii isinis kana quba qabdanii jechuudha. Kanaaf kan akkanattiin amma boodallee dubbii isaanii harkaan danda'u asumatti fitadhe inshaallah isammoo waanaan jee iddoo isaatiis harka jechuun naannoo inni jiru sirriitti addaan baafadheen jira. Isammoo qabee waan inni narraa qabus gaafachuudhaaf if duuban deebi'u inshaallah isin rabbiitiin niin gaafadha. Kun yeroo biraan taate fuula keenya dura jira jechuu barbaadeeti. Amma karaas birraa hin cufaa inshaallah. Gama sanittiin deemu kooti. Wanni asii arafee fi dubbiin arafee faani mataan naanneessituu fi hin jiruu jechuudha. Wanni dubbiin isaa mataan naanneessituu fi gartee waa'ummaan isaanii walumaa galattuu mataan naanneessuuf hin jiru. Kanaas amma lafa isaan jiran hunda arkeetiin jira amma isa kanaas firraa cufeetiin karaa nama na arrabsisan barbaadachuutiin deemaa inshaallah jechuudha. Isaas rabbirra na buusu waan na arrabseefis niin gaafadha. Egaa namni waliin beenye waliin madaalinii jette Oromooni hin cufa kana firraa hin cufame. Laftilleen halkanuma kana bahee bakka inni jiru san baasuudhaan qabaa jechuudha. Akkas malee hin taatu. Akkas malee namninis maaliif kabajaallee hin qabdu. Kabajaa sirraa fuudhamu warri akkana yoo taate dubbiin hamtuudha. Rabbi haa tolchuu du'aa naa godhaan isiniin jaa Oromootii jaangaa waliin dadhabee namni quba qabaa. Kasanii achi namni waan namaa ta'u hin qabu. Wanni amma boodaas na barbaadaniif illee hin jirtu. Maaliif egaa kabajaa duraanuma yeroo ati kabajaa waa gootu namni kabajaan si dhagee sirraa fudhatee silaa waan fi oofate nama hundaafuu gammachuu malee jibbii fi yookaan wanni biroo hin jirtu jechuudha. Yoo wallaalan hoore amma maalirree isa kaleessa wallaalan har'a beekuu hin danda'u jechuudha. Namni tokko karratti waan nan godhin hin qabu narra taphatan walumaa galattuu inshaallah rabbi haa tolchuu. Kanaas akkasiin naa quba qabaadhaan isiniin ja'a. Wanni mataan naanneessuuf hin jiru isaas firraa cufeetiin jira. Amma booda barbaachisan yoo ta'e malee wanni biroo hin jirtu jechuu kiyya inshaallah isin rabbiitiin.
نين برباد أنيو أماس تفني جرنا بكاتي أنيو أبوين يا جل ما ترى gubanne abo tana sarota walgeessee dhuftu ani nan beektu inshallah akka dhufanitti silaasee eeggatanii bareedaadha waa hedduutu as keessa jira hundumaa waan dhufaa hunda waliin qooddannaa oromooti yeessanii na quba qabaadha ammas warra birootu kuluuga kanuma harkaa jirtan kana deemaa jira ulaadhaanii yeroo si harkan baqachuu faatu jira inshallah isin kan hunda kana quba qabaatan asuma isin dhaammadda ani abbaa fedhee fitti hangaan lubbuun jiru hin dhiisu akkasi saroota yaa kanaa miti san kana arrabseen maantana silaa raasaa keessa deemu amma booda qabachuuf hin deema hammasittuu nagaan naa turaa saroonni kunis waan na godhu hin qabu hunduma isiif irraa hin dhoorka Ye daawwattoota hordoftoota keenya gaa amma waa hunda kan waliin argaa jirru kana inshallah isinni rabbiitini amma anis bahuu hiyyaa deemee tiin gaamchaa san barbaada taan silaa ta dhuftee hulaanatti dhodhoituuf haala hamaa keessa gartee waliin geenyillee harkaa jateessaniiti amma asumaan baheetiin bakka mucaan san jiru irra gahuu hiyyaaf deemuttiin jira ammas nu faana turaan isiniin ja'a nagaan hordofaa haalli yoonaa mijaa'e guutuu siisiif waraabaa haalli yoonaa mijaa'u baateesi akka rabbiitii gaa meeshaa sanis firraa hin qabaa arabni gaawwan kana hedduu sodaachuullee danda'a yoonaa mijaa'e immoo guututtiin isinii mara yoonaa mijaa'u baateesi akka rabbiitii inshallah amma walumaa galattuu mucaa san bakka inni jiru irra gahuuf hin deemutti jira na hordofaan isiniin ja'a nagaan naa turaa rabbi naa milkeessu du'a isinaa godhaa isiniin ja'a amma bahuufi akkasii amma kunoo boottiin jira jira waan hindi si kabadiro wala tanah insyaallah takka argin dagingnya kesian semua ayah kasih mati mau kerja, karena bu itu juga nggak tahu. Kamu kena motor kan aku rudi mana kan lor. Haya. Mau amal beli Haya bas. Ya. Mama motor rudi sudah pakai motor muda. Bahasa insyaallah. Kasih semenjak berpadaran. Satu aja lah ini bau. Ya. مش عاوز ابني ليه؟ ايوه ماشي يا اخي. سكالا مشكلة مشكلة. ماشي مشكلة. ايوه. فين هنا ايوه حبشي
jira. Sanitti dhiyaadheen jira. ها Khalaas khalaas. خلاص خلاص هنا وقف هنا ايه 100%. هيا Aye, amma motora irraa bu'eetu jira daawwattoota bakka inni nama ga'eetu jira asuma egaa bakka inni deemee jira jira ooftaan to'attoota eenyu hin ta'u waa balleessee waa nama hin godhatu ammoo taatu jira akkatti jira dhooftu ani nama nama furdisiisuuti abuu fiintaa kan goota waan inni jiru hanga sanii ta'anii ta'u waliin ilaalan sirgaa ammaas dubaana turaa sirgaa kan barbaachisu jiru bakka kanatti karaa inni irra deemsanii Ayo daawwattoota hordoftoota keenyaa amma bakka kan ga'eetu jira asillee namni Oromoodhaa akkanii qaatti mala bakka gaa dhimmichi makka san maaliif jedhi
dhimma kana illee jechuun godhanii ammaa kana illa ga'uudhaaf ammoo achi deemnee namallee ilaala naannuma kanarratti Oromoo sinaa heeru warraan gaafa illee asuma galana fakkaatti asuma jechuudha bakki baasee waa hundumaa achi ga'ee jira aboo Oromoodha kamiluma jirta fayyuma dedde baata kana keessaati akkaan siin jire mucaa tokkootu bakka kanatti argate suuraan isaa kana mucaa kana ni beektaane mucaa kanaan barbaadu jiru mucaa kana Ni beekan saayibaa waliin deemna. saayibateeti eessa gala boo Naannoo tana gala. naannoo tan Naannoo tana gala. nageessuu dandeessaa Ni danda'e. hayyee nageessu gaafata Hayyee hojjaa. isaan barbaadu jiru Kunoo biraa mucaan ati barbaadde deebiin jira kunoo